cufamuun Laahor muza barbaadamummaa buufata doonii Asab ija Itoophiyaa irra jirtu akka dabalu taasisee jira. Biyyi Masrii piroojeektii guddaa qonnaa doolaara biliyoona 15 lafa gammoojjii bal'aa ta'e irratti ijaarteen lammiilee miliyoona 2 ol carraa hojii kan uumtu ta'uu beeksifte. Afrikaa keessatti magaalota qaala'insi jireenya sadarkaa olaanaa irra gaheeru keessaa tokko kan taate Finfinnee keessatti rakkoolee kanneen furuuf akka hojjetamaa jiru ibsame. Biyyoonni baajjii galeessaa hedduun lammiilee isaanii keessumattuu dargaggoota gaa'ela ijaarrataniif maallaqa kennaa jiraachuun dhagahame. Kanaan immoo biyya Yuunaayitid Arab Emireetii fi Turkiin adda turee ta'uun ibsamee bal'inaan dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen nama isinitti bine hanga footootuu Egeree Miidiyaatii amma bal'ina oduutti aansina. cufamuun Laahor muza barbaadamummaa buufata doonii Asab ija Itoophiyaa irra jirtu akka dabalu taasisee jira. Yeroo ammaa buufataaleen doonii Eertiraa Asabii fi Mitswaa Ameerikaa dabalatee biyyoonni akka Misrii fi Itoophiyaa irratti waa wal dorgomaa jiran fakkaata. Erga ulaan Hormuzaa cufamee booda gatiin boba'aa fi meeshaaleen hedduu addunyaa irratti kan dabalamee jiru yoo ta'u, kanaafis furmaata ijoo godhachuun addunyaan buufata guddaa galaana diimaa Baabel Mandab irratti xiyyeeffatee jirti. Kanaanis wal qabatee Saudi Arabiyaan daangaa guddaa galaanichaa kan qoodattu yoo ta'u, Eertiraan daangaa galaanichaa sadarkaa lammaffaan bal'inaan qabattee jirti. Kun immoo Eertiraan hariiroo biyyoota biroo waliin qabdu akka fooyyeffattuuf carraa biraa saaqeefii jira. Dhiheenya kana Ameerikaan qoqqobbii irra keessee turte irraa kaasuuf ta'uu ishee gabaasuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u, Saudi Arabiyaan Isaayyaas Afewerqi Riyaaditti yaamtee waliin mari'attee jirti. Kana qofa osoo hin taane Misir bifa siif jira jedhu fakkaatuun Kaahirootti marii bal'aa geggeessitee jirtu yoo ta'u, hanga ammaatitti dhiheenyatti Eertiraa waliin marii kan hin taasisne Itoophiyaa qofa. Kunis immoo carraa Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf tattaafataa jirtu ni laaffisaa jedhameetiin kan wal nama gaafachiisaa jiru yoo ta'u, ji'oota 6 dura Misir dhimma galaana diimaa irratti biyyoota daangaa galaanichaa qaban qofa ilaallata jechuun Itoophiyaa biyya ulaa galaanaa argachuuf hariiroo dippiloomaasii cimaa uumaa jirtu akka hin ilaallanne gochuuf yaalaa turuun ishee biyyoota daangaa galaana diimaa qaban hedduu yaada kana ifa baasanii dubbachuu baatanis yaadicha akka deeggaran shakkamaati jira. Osoo yaadonni kunniin ka'aa jiran gidduutti waraana Iraan irratti kan banan Ameerikaa fi Israa'el dubbichi akka gidduun kan qabbanaa'u yoo taasise yoo ta'u, kunis immoo nageenya biyyoota gaanfa Afrikaa hedduu akka fayyadee jiru CNN fi miidiyaaleen biyya keessaa hedduun gabaasaa jiru. Silaa kun ta'uu baate Eertiraa fi Itoophiyaan lola walirratti banuu hin oolu tilmaama jedhu kan qaban gabaasonni kunniin yeroo ammaa kana garuu ijji biyyoota hedduu ulaa kanarra qubatee jira. Eertiraan buufata doonii lama kan qabdu yoo ta'u, kana keessa Mitswaa magaalaa Asmaraatti dhiyoo waan ta'eef hedduminaan kan fayyadamtu yoo ta'u, Asab garuu magaalaa guddoo biyyattii irraa fagaatee kan argamuu fi duraan buufata Itoophiyaa ta'ee tajaajilaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana Eertiraan hedduminaan ittiin fayyadamtu. Magaalaa guddoo biyyattii irraas fagaachuu qofa osoo hin taane yeroo ammaa kana ijji biyyoota hedduu Asab irraa qubachuudhaan meeshaawwan kanaan dura ulaa Hormuzaan qaxxaamuruun gama ardii Afrikaa fi biyyoota biraatitti geejjibsifamaa tureef buufata Asab barbaaduun isaanii gaafii Itoophiyaan ulaa kana argachuuf tattaaffii taasisaa jirtu ni milkaa'aaf jedhu daran akka jabaatu taasisee jira. Masriin piroojeektii guddaa qonnaa doolaara biliyoona 15 kan lafa gammoojjii bal'aa gara naannoo qonna oomisha ta'etti jijjiiruun namoota miliyoona 2 carraa hojii uumuuf kaayyeeffattee ijaarte eebbisuun ifoomsite. Sagantaan guddaan kun New Delta jedhamuun kan moggaafame yoo ta'u, seenaa biyyattii keessatti tattaaffii lafa gammoojjii deebisanii misoomsuu kan kanaan dura hin eegamne hoggaa ta'u, bal'ina lafa qonnaa waliigalaa Masriitiin lafti kunis 15% kan Masrii hoggaa ta'u, hordoffii kallattii pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisii jalatti piroojeektiin kun lafa gammoojjii feeddaan miliyoona 2.2 gara dhiyaa Delta Nile gara lafa qonnaatti kan jijjiirame ta'uun ibsame. Lafa kanarratti immoo qamadii, boqqolloo, shokkara, kuduraa fi fuduraa, zayitaa fi harbuu bal'inaan oomishuu jaameet eegama. Akka qondaaltonni mootummaa Masrii jedhanitti kaayyoon piroojeektii inni guddaan wabii nyaataa biyyattii mirkaneessuudhaan hirkattummaa galurraa of baraaruu fi guddina dinagdee yeroo dheeraa deeggaruuf kan kaayyeeffate ta'uun ibsame. Milkaa'inni piroojeektii kana mirkaneessuuf ammoo bu'uuraalee misooma ammayyaa kanneen akka warshaalee bishaan qulqulleessan gurguddoon
buufata bishaaniitii fi sulula bishaanii daandii geejjibaaf sirna dhiyeessii ibsaa achitti ijaaramaa jiraachuun ibsame. Qondaaltonni Masriitti dabaluun akka ibsanitti piroojeektiin guddaan kun maatii qonnaan bultoota hanga miiliyoona 2 ta'aniif itti fufinsaan kan deeggaruu fi carraa hojii lammiilee miiliyoona 2 kan uumu ta'uun ibsame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiilee qaala'insa jireenyaa wal qabatan furuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jiru kan gamaagame yoo ta'u, sagantaa kanarratti kan argaman kantiibaa magaalichaa Aadde Adaanech Abeebee hojiileen kenniinsa tajaajila dhiibbaa qaala'insa jireenyaa hir'isuu fi gabaa tasgabbeessuuf hojjetaman gamaagamanii jiru. Aadde Adaanech walga'icha irratti akka guyyaa har'aa ibsanitti hooggantoonni seektoroota kutaalee magaalaa aanaalee waliin kenniinsa tajaajila dhiibbaa qaala'insa jireenyaa hir'isuu fi gabaa tasgabbeessuu irratti hojjetamaa hojiileen diran gaarii ta'uu eeruun kanaanis kenniinsa tajaajila hojimaata idilee ta'een tajaajila giddugala masoobii tokkotti jechuunis tajaajiloonni hedduun iddoo tokkotti kennamuun isaanii qaala'insa jireenyaa tooftaalee magaalaa Finfinnee keessatti ittiin furuuf hojjetamaa jiru keessaa tokko ta'uu kaasuun kanaanis akkaataa ittiin karoorfatameen hojjetaa jiraachuusaa kaasanii hojiileen dhiibbaa qaala'insa jireenyaa hir'isuu fi gabaa tasgabbeessuuf irra jiran bu'aan qabatamaanis argamaa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u, sababa gatiin boba'aa akka guutuu addunyaatti fi biyya keessatti dabalee jiru wal qabatee gatiin shaqaxaalee tokko ammas haalaan ol ka'ee jiraachuu kan kaasanii fi kana gadi akka bu'u taasisuuf hojiileen bal'aan hojjetamaa jiraachuu fi qaamota daballii meeshaalee humnaa ol taasisan irratti tarkaanfii fi sirreeffamni tokko akka itti fufiinsaan fudhatamus kaasanii jiru. Biyyoonni baajata goleessaa hedduun lammiilee isaanii dargaggoota gaa'ela ijaarrataniif maallaqa kan deeggartu hoggaatu. Kanumaanis ammoo namoonni yeroo wal fuudhan yookaan bultii dhaaban mootummaan gargaarsa maallaqaa akka kennuuf biyyoota baajata goleessaa keessaa United Arab Emirates adda duree ta'uun ibsame. Biyyoota addunyaa kana keessaa biyyoonni namoonni yeroo wal fuudhan mootummaan gargaarsa maallaqaa yookaan baajata addaa kennuuf kan jiran ta'uun ibsame. Turkiin yeroo dargaggoonni wal fuudhan maallaqa biyya Turkii liira biyya Turkii 300 kan kennitu hoggaatu. Biyyoonni baay'een isaanii lakkoofsa uummataa isaanii xiqqaa waan ta'eef yookaan immoo baay'ina uummata isaanii to'achuudhaaf kan itti fayyadaman ta'uun ibsame. Kanaanis ammoo yeroo garagaraatti lakkoofsi uummataa gabbu'aa jiru keessatti akkasumallee dargaggoonni akka fuudhan akka horan jajjabeessuu kan laallatu ta'uun ibsame. Biyyoota kanneen keessaa Kuwait tokko hoggaataatu lammiin Kuwait tokko yoo dubartii lammii Kuwait taate kan fuudhute mootummaan liqii dhalarraa walabaa kan kennuuf ta'uun ibsame. Maallaqa kana keessaa harki caalu 50% ol gargaarsa bifa kennaatiin kan taasifamu hoggaa ta'u, kanaaf immoo liqii dhalarraa walabaati suutaan kan kafalamu ta'uun ibsame. Biyyoonni biraa ammoo gamtaa Emireetota Arabaa United Arab Emirates hoggaatan mootummaan biyya United Arab Emirates ammoo baaqita addaa fandii gaa'ilaa Marriage Fund jedhamu kan hundeessee qabu ta'uun ibsame. Dargaggoonni lammii biyyattii ta'an gaa'ila yommuu dhaabbatan kafaltii qophii sirna gaa'ilaatii fi mana ijaarrachuu yookaan kireeffachuu akka isaan gargaaruuf maallaqa guddaa kan kennuuf ta'uun ibsame. Kanas ammoo dargaggoonni yaaddoo tokko malee liqii walabate kan dhala hin qabnee fi liqii yookaan kan dhiifamuu danda'u akka kennamuuf ibsame. Biyyoonni akka Singaafor keessatti illee taateen akkanaa kun kan jiru hoggaa ta'u, kunis ammoo mootummaan Singaafor lammiilee biyya saniitiif maallaqa baay'ata fuudhaa fi heerumaaf mijatu kan nuun ibsame. Singaafor keessatti gaa'ila qofaaf kallattiidhaan maallaqni kiisatti naquu baatanillee baay'ata guddaa gaa'ilaaf oolu karaa mootummaatiin kan raawwatamu ta'uun ibsame. Akka fakkeenyaatti ammoo namoonni haaronni yeroo wal fuudhan mana jireenyaa mootummaan jaaruu dursaa akka argatanii fi gatii gaxaanaatiin akka bitaniif carraa addaa kan kennu ta'uun ibsame. Bifuma wal fakkaatuun biyyoota Awurooppaa keessaa Hangaariin namoota gaa'ila ijaarrataniif deeggarsa maallaqaa kan taasiftu ta'uun ifame. Biyya Hangaarii keessatti yoo ijoollee 3 fi isaa ol argatan ammoo liqiin sun guutumaan guututti kan haqamu ta'uun ibsame. Kanaanis ammoo mootummaan Hangaariidha lammiilee isaanii dargaggoonni wal fuudhanii yeroo ijoollee argatan kan deeggaru ta'uun ibsame. Sababa biyyoonni kunniin baay'isii gaa'ilaa namoota wal fuudhaniif deeggarsa taasisaa jiraniif dargaggoonni dafanii bultii akka dhaabanii fi baay'inni uummata isaanii akka dabalu gochaa jiraachuun ibsame. Kana malees biyyoonni akka Turkii maallaqa kana ammoo yoo daa'imman heddummeessan kan dhiifamuuf ta'uun ibsame.